Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota YouTube waldaa keenyaa. Egaa har'as akkuma kanaan dura gara magaalaa Finfinnee deemuudhaan uummata tokko wajjin turtii taasisnaa. Obboleessi keenya hojjetaan wangeelaa Ijaaraa Kushuu isaa wajjin turtii taasisaa. Amma xumura qophii keenyatti wajjin turaan affeerraa keenyaa isaan daawwannee walitti deebinaa. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Tole maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a keessummaa tokko isinii qabannee gara keessan dhufne. Keessummaan kunis nama yeroo dheeraadhaaf maqaan isaanii gara Salaalee kanatti ka'u keessayyuu gara waldaa Yaayyaa Harootti maqaan isaanii deddeebi'ee ka'aa. Keessummaan kun eenyu? Kallattumaanan gara isaanitti isin dabarsaa. Mee maqaa fi iddoo itti dhalattan akkasumallee akkamiin haala guddina keessanii akka eessatti akka guddattan nuuf kaasaame. Galatoomaadha. Maqaan koo Haayiluu Tolasaan jedhama. Duraanillee Haayiluu Addunyaa jedhamuudhaan beekama ture. Eessuma kootinan waamaman ture. Dhaloonni koo Aanaa Giraar Jaarsoo, guddina Shawaa Kaabaa Aanaa Giraar Jaarsoo, ganda Raasoo Usmaanii jedhama ture hoggasii. Amma maqaan xiqqoo jijjiiramuu nafu fakkaata. Ganda Raasoo Usmaaniitiin dhaladhee amma waggaa 7 warruma biran ture. Gaafanii waggaa 8 waggaan ga'ummoo akaakayyuu koo bira deemanii akaakayyuu koo bira xiqqoo jiraachan ture. Achittan barumsa jalqabee. Eessumni koo mana barumsaa waggaa nageessu mucaasaa wajjiniin mana barumsaa nageessee mana barumsaa san keessatti warri koo ijaarsa mana barumsaa san keessatti qoodan fudhanne ture. Yoo abbaa kootiin galmeessee birrii 5 kaffaluutu irra ture. Birrii 5 yoo kaffaluun barbaanne immoo maqaa keetiin galmeessisiisii jedhanii eessumni koo Haayiluu Addunyaa jedhee na galmeessisiisee barumsa koo sumaan itti fufee amma gara waggaa 13 akkanaan ta'a erganii gara abbaa kootitti abbaa koo sana dhalchetti jijjiire. Kana fakkaata kaa mana barumsaa Ejersa Kaawoo kan jedhamu ittiin baradhee sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Ejersa Kaawootti baradhee akaakayyuu koo bira taa'een baradhee akkuma isinitti himee achi fiichattiin darbee gaafan kutaa 7 ga'u fiichee mana barnootaa sadarkaa 2ffaa fiichee comprehensive secondary school jedhama hoggasii. Amma kan qophaa'inaa kana na fakkaate amma fiichee isa guddicha sanitti baradhee achi ka booda amma 12tti ergan achi baradhee booda immoo gara yuunivarsiitii ni deeme jechuudha. Akkaataan guddina keessanii akkam ture? Yaa guddinni koo akkuma ijoollee baadiyyaa Itoophiyaatiin tokkuma warra koo bira waan jiru waan xiqqoo beekaa. Horii eeganaa akkuma ijoolleen baadiyyaa horii eegan warra keenya waan dandeenyuun hojii xixiqqaadhaan isin qarqaarraa. Gaafa mana barumsaattis immoo waggaan dhufu kana akka hoo biratti guddadhee akka hoon keenya baay'ee namaan lolti. Akka hoon ijoollee baay'ee amala balleessitee guddisti jedhama. Kan koo garuu baay'ee loltuu turte. Lola jechuun akkumanii garan taanetti akkuma deemneef malee hammeenya fi miti. Isaan birattis hoolata kan isin tiksinaa horii isin eegnaa barumsa erga jalqabnee booda barumsaa yoo deebine waanuma dandeenyuun waan aramaa isin haama soo ta'e qonnas xiqqoo yaaleera. Garuu amma kanan turre maaliif ijoollummaatti gara barumsaatti gore waan ta'eefuyyuu amma kana qotatti hin jabaanne malee akkuma ijoollee baadiyyaa waan hundumaayyuu waan baadiyyaatti godhamu hundumaayyuu yaaleera. Tole akkamiin gara gooftaa dhuftan yoom immoo yaadattu yeroo isaa? Gara gooftaa kanan dhufee bara 1980 akkuma ni duraan tuqe kutaa 12 Finfinnee fiichatti kutaa 12 yeroo fidnu bara sanii kutaa 12 namni fixa hundumtuu baadiyyaa deemee warra baranne warra ga'eessota barsiisuu dirqama ture. Nurratti dhaabbate nu booda jiru wanti suni nu duuba warri turan garuu bara dargii warri kutaa 12 fixa hundumtuu baadiyyaa deemte too barsiisuun dirqama ture.
Anas carruma sanitu nagaye bakki nagaye immoo yaa'u intini baasta carraa baasta bakka deemtu. Aanaa carraa aanaa jira carraa gandaa jira isa hoggaa baastu nusi 12 finnee orientation nu kenname orientation fudhachuu qabda waa'ee barumsa deemtuuf kana akkamitti barsiisuu akka qabdu maal afaan Oromiffaatiin bakka itti barsiisantu jira waan adda addaa guyyaa 5-3 haa ta'u orientationii san erga fudhannee booda carraani baafamu sun hoggaan baasu yaayyaa haroo qollaan maayyee aanaa dagam jedha. Badaan beeku dagam beeka garuu yaayyaa haroo kun eessa akka ta'e beekuun ture. Achumaana lixaa koo qabadhee ijoollee qundeefaa jirantu ture wajjin barannu. Dagam keessa yaayyaa haroo bakki jedhamu eessa jennaan isa gadi fagoo tokko isa dhumaati naan jedhan. Dagam keessa ganda dhumaati iddoo fagoo si ga'e naan jedhani. Kanumaanani ani isuma qabadhee deeme gaafa deemnu alii doorotii kaasnee yaayyaa haroo geenyutti yaa'u miilumaan deemne gaangessini sin eegaa achitti nuun jedhanii turanii garuu nu soban. Karaan isaa baay'ee fagoodha garuu nama baadiyyaa waan taaneef iyyuu baay'ee nutti hin dhagahamne ijoolleen magaalaa garuu baay'ee bootu isaan hafe ture karaan fageenya isaa. Hoggaa karaa sanirra deemnu warri nu fuudhanii deemanii hidhattoonni waa'ee yaayyaa haroo nutti himan waan baay'ee himan turan iddoo akkanaati waan an keessaa yaadadhu garuu warra amantii addaa hordofu tokkotu achi jira jechaa nutti haasa'u turan. Amantiin beekamne fidanii biyyatti mootummaan isaan adabee amma dhaabanii jiru jedhanii haasa'u. Maaluma amantiin hin beekamne kun jedhanii badaa xiyyeeffannaa sitti hin kennine hiriyaan koo tokko garuu jira Abiyyi Sintaayoo jedhama. Mucaa Finfinneeti 11 fi 12 garuu fiichatti barate eessumni isaa barsiisaa keenya ture. Inni garuu jala deemee sirriitti gaafata ture. Maal inni amantaan addaa kun maal amanu jarri kun maal ta'an ergasii mootummaan maal godhe akkamii maal isaan amantiin isaanii jedhee gaggaafata. Oduma karaa deemnu kana yookaan duwwattaaf taa'u kamni ittiin dhufaa gizeen isa argu gizee hundumaa jaruma kana gaafata. Mucaan kun maaliif jara amantii kanarratti maaliif xiyyeeffate jedhee manii anuma jedhee deemne achi geenye. Guyyaan yaadadha guyyaa kamisaati fundurri sanbata guddaan immoo hiika ture. Yaa amantii ortodoksiin hordofaa baay'ees keessa galeetoon beeku warra keenyatu waan ta'eef iyyuu ortodoksiin hordofaa nan sooman ture. Gaafa achi geenyu zamaatiin hin soomtu jedhanii isaan nyaatuma intini dhiyeessan killee faa dhiyeessan killuma duwwatu dhiyaate nyaanni sooman jiru ture. Amma gaalii doorotii achi ga'ee ani nyaata biraanaa qopheessaa jechuudhaafis beelofne isaanuma wajjin inni nyaadhee sooma hiikee akkasitti achi geenye bal'aa waan ta'eef akkamitti gara gooftatti akkan dhufe achi geenye bariisan gaafa jimaataa ammas carraa baasuutu nurra ture. Maaliifi ganda san keessatti iddoo 4tu ture bakka itti barsiisuudhaaf qophaa'e. Iddoo 4 san keessaa nuyi nama 9 turre namni tokko itti gaafatamaadha. Itti gaafatamaan sun hin barsiisu inni numa to'ata. Namni 8 garuu nama 2 taanee intini tokko fudhadhe carraa tokko baafan iddoo 4 sanii waliin ga'uudhaaf jechuudha. Gaafa baasnuanii fi mucaan siin jedha kuni Abiyyi Sintaayoo jedhamu kuni kutaa tokko turre waan ta'eef iyyuu anaaf isatu wal beeka. Jarri kun Adaamaadhaa fa'aa dhufanii fiicheen barattoota gahaan qabnu ture. Adaamaa fi Bishooftuudhaa dhufan namoonni gararra jiru. Anaa fi Abiyyi kanaa fi itti gaafatamicha san duwwadha ijoolleen fiichee. Anii fi Abiyyi waliin baasne maqaa isaan beeku amma dhugaa dubbachuu fi bakka nu ga'e cheerchii madaalamii jala kan jiru tokko achi nu ga'e. Dhiyoo ture nutti bakka jirru sanii geellota jiraanna. Inni I think wirtuu dhiyoon isa ture. Baay'ee gammanne dhiyoo nu ga'u keenyatti. Kun immoo bakki itti barsiisaa tokko immoo Qilee ture.
qileen immoo bakka waldaan jirtu jechuudha. Hin beeknu gaasanii dhiyoodha moo fagoodha kan jedhu duwwaadha kan tilmaamannu. Bariituu sanii abiyyi kun na fuudheetuma baay'ee nama ekspiloorii gochuu nama waa laaluu barbaadudha. Deemnu malee jedha. Eessa deemna naan qotti deemnatuma biyya laalladhe karaa mogoritti gadi fagarre gadi buune ture. Qotee bulaan achitti shankoora kana faantinii godhuu bakka baay'ee namatti toluudha. Mogor keessa yaa'aa oollee namoonni nu simatanii akka keessummaa ta'an isaaniif galee isin warra Zamaachiti eeyyanii baga nagaan dhuftan jedhanii shankooras waan adda addaas nuu kennanii galgala isaan wajjiniin ol garagarre jechuu gara manaatti. Gara manaatti waggaa garagarru waldaa makaana Yesuus kan yaayyaa haroo bukkee dabarra ture waggaa walbeekumsa. Manichi mana citaa ture, mana citaa guutuu shaniiti. Waggaa sirbanuyyuu bataskaana Peenxaaqostee yaa mana guutuu shanii jedhamee sirbameedha nutti mana ergasii. Mana san gaafa arginu baay'ee naane. Maaliif mana guddaa ture, manoota naannoo san jiraniin addaa maali manni akkanaa jedhee mananii caluma jedhee mucaan sun garuu manni kun maali jedhii gaafadhuu naan jedhee. Obboleettiin takka cheerchuma san bukkee ture manni ishii waa'ee ishii booda siniifan kaasaa bishaan gadhanne bishaan himee bishaan nuu kenni jenneeni bishaan nu obaaste manni kun maali jedhii gaafadhu naan jedhaa afaan Oromiffaan danda'u maali jedhii gaafadhu natti hin tolle maal jedhee mana gaafadhu edda inni ishii kaleessaa wajjiniin walitti ishii fidee jira beektaa manni kun maaliin obboleettiin jedheen. Manuma akka mana keenyaa naan jette. Ittiin tolle fakkaata gaafiin keenyaa maaliif ari'atamarra jiru. Zamaachi immoo waggaa jedhanii waan gaariidhaaf gaafatan jedhanii jedhanii kanaafuyyuu shakkiteetuma manuma kaa mana keenya jettee kanuma goonee bira dabarre. Bira dabarree tabba sanii geellota san odoon geenye roggee kan jedhamu jira jedhuusaa achitti tokko manatti gorta malee nuun jedha. Hojii adeemsisaa warra gandaati innis manatti goraa jedhe kotta goraa siin Zamaachota miti kotta jedhe manatti nu galchee farsoo hiikaa kana gaafa jimaatatti hiikni sabbata guddaadhaa farsoo hiikaa buqqisiisee nuu fida. Hiriyaan koo kuni abiyyi kuni ani hin dhuge. Dhugu farsoo jedhee didee maaliif hin dhugne dhugu lakkee ani farsoo hin dhugu jedhee ani farsoo koo dhugee nyaatas nu dhiyeessee nyaannee eessatti barsiistuu sinnuun jedhe. Anaafi isaa bataskaana madaalamii san jala nu ga'ee kun immoo naannoo kana faas kan ga'e jira jenneetti himne. Ay jedhe odoo nu bira sin ga'e baay'ee gaarii ture jedhe. Maaliif jenneen nu bira manni itti barsiistan mana guddaa mana baay'ee bareeda mana warra Peenxaaqosteeti jedhe. Ganna kana qorri isin hin argattu achi keessatti barsiistu wirtuuwwan kun garuu kun daasifaadha kun mana namaati kadhaa kan namatti mijjatuu miti jedhe. Gara kanammoo jedhe gara mogoritti aanu kanammoo shankoorris jira loomii jettan burtukaana jettan wanti barbaadame karaa kana jira. Karaa simbira kanarraa kan ka'e odoo nu bira odoo sinii ta'e sinii wayya jedhe. Ani mucichi akkuma siniin jedhee intarastii qaba fedhii qaba. Ani immoo muuzii nan jaaladhan ture baay'ee. Muuziin gara kana jirti jennaani akkamitti gara akkan jijjiiruun yaada. Edaa mucichi si yaada namicha biraa kaanee waggaa deemnu mari'anna mucaa wajjin. Amma waggaa achi geenye naan jedhu qilee jedhamu san argine baay'ee fagoodha jennaan jedhu. Dhuguma immoo fagoodha. Burtukaanirra inni fagoodha. Baay'ee fagoodha jennaani bakka nuu geeddara jedhanii nu kadhatu xiqqoon dinnaa booda irratti garuu tole jennaan jedhu. Tana irratti walii mari'annee Zamaachota hafan bira geenye galgaluma gallee eessatti baddan maal nuun jedhanii deemaa wallee nuyi bakki nu hafe hin jiru. Mogorri laga mogor geenye dhufne
keessattuu immoo wirtuu qilee jedhamu san arginee irra inni bakka mogorga'uudhaaf waanuma xiqqootu si hafa inni. Dhugaa dubbachuudha baay'ee nu kadhatan. Nu jijjiiraa nuyi aanaa biraatii dhufne anafaa baay'ee na kadhatan. Ati biyyi kee kana nama salaaleeti ati. Nuyi Adaamadhaa dhufne Bishooftuudhaa dhufne immoo asittis immoo aanaa fagoo dagam nu ga'e dagam keessa immoo ganda fagoo nu ga'e. Wirtu mallee wirtuu ishiidhuma nu ga'e maaloo ati biyya kana nu jijjiire jaadha. Ay carraa keessan yoomaa gochuu hin dandeenyu jennee ka xiqqoo akkuma waliin jenne sanii yoo dafnee totola jennee hin shakku jennee akkasuma jennu itti gaafatamaan suni ani ndaa'umi carraa ba'e sanii diigara jedha. Diigara carraan suni diigameera haayiluun qilee barsiisuu qaba jedha. Maaliif hin jedheen keessi koo gammadeera garuu maaliif hin jedheen afaan Oromiffaa kan dandeenyu anaaf si duwwadha. Nama sagalan kana keessa afaan Oromiffaa kan dandeenyu anaaf si duwwadha. Wirtuu qilee sun immoo barataa hedduun kan itti galmaa'e isa. Amma lakkoofsa isaa yaadadhu barataa baay'atu kan itti galmaa'e qilee sana. Namoonni baay'een afaan Oromoo ati dandeechu kanarraa akka fayyadamaa ta'an ati achi barsiisuu qabdaa. Carraa baasne san diigaraa hin fudhattadhe akkasitti anii fi Abiy qileetti barsiisuu jalqabne jechuudha. Waldaa keessatti barsiisuu jalqabne baay'ee gammannee karaan isaa xiqqoon fagaataa akkuma jedhame garuu nuyi karaa fageenya baay'ee nutti dhagahamne achitti barsiisuu jalqabne ka amantootaa fi warreen amanne walumaan taa'etu barata. Akkan dhagayetti bara sanii bara waldaan suni ari'atama guddaa keessa dabarteedha. Sadaasa 12 ari'atama seena qabeessa keessa darbanii akka walitti hin qabamne dhoowwamanii waldaan sunuyyuu hin gumna hin diigna jedhanii waan isaan itti hin diigne fi barana zamaatiin hin dhuftii keessatti baranna jedhanii dhiisan. Hojjaa waaqayyoo ta'ee dhiifame garuu kuni akka intini isaaniif ta'e sababa isaaniif ta'e hin dubbatu turan. Hin diigna waliin odoo jedhanu ay barana hin diignu zamaatiin hin dhuftii keessatti baranna jedhanii. Akkasuma akka keessatti barsiisuu jalqabnee ani waa'ee amantaa Protestaantii kana homayyuu wanti hin beeku hin jiru. Waggaa barannu kitaaba tokko irratti kanan dubbisee ala fiiches jiraachuu isaanii hin beeku waggaa isaan baay'een jiranii dhugaa dubbachuu fi ani dhagayeetumaan beeku waa'ee wangeelaa. Amantiin anaaf kiristaanawoo taate ortodoksii kaatolikiis xiqqoonan dhagaa yookaan immoo islaama jedhama malee ani homayyuu hin beeku. Jarri kun maal akka ta'an gaafii natti uumuu jalqabee nan barsiisaa. Abiyyi kuni ani akkana jedhee tonatti ni garuu waa'ee amantaa kana natti himuu jalqabe. Kana jechuun warri kuni warra macaafa qulqulluu duwwatti amananiidha. Macaafa qulqulluudha ala warra amanne warri kuni warra macaafa qulqulluuti. Fayyinni karaa Kiristoositi jedhanii warra amananiidha. Amantii sirriin kana naan jedha. Ani akka isaaniiti garuu hin jedhu sodaa qabaa. Dadhabbina keessas ture amma ta'e oduma akkas jennu faarfannaan isin dhagaama ture achitti teeppii takka waan isin dhaqqabdan natti hin fakkaatu kanatti naannessan takka shiina naannessinee erga barsiisnee booda achi teenyee faarfannaa dhageenya. Faarfannaa adda addaa kan afaan Oromoo kan afaan Amaariffaa keessattuu kan afaan Amaariffaa kan muluu Haayilee baay'ee dhaggeeffadhe achitti kan darajjee faasi lakkoofsi 7 uggas reefu baa achumatti immoo hariiroon ani warra amane wajjin qabu baay'ee ofitti si qabu kiristaanonni achii suni mana isaanitti nu fudhatanii galu tara har'a tokko nu fudhate boru kan biraa nu fudhataa mana isaanitti dheena nyaannaa jaalala isaanii nu ibsu. Akkanuma odoo jennuuttuma fufne kan barsiisnaa anis nan dhagaa waa'ee wangeelaa kana karaa Abiy gaaf tokko garuu gaafa yeroon murteessan tokko guyyaa murteessan tokko waaqayyo qopheesse uumame al tokko biyya deemnee too warra keenya gaafachuun nu hayyamama ture.
Ji'a afran san keessatti al tokko biyya deemnee maatii keenya arguudhaaf nuu hayyamamaa torban tokko natti fakkaata. Hayyamni isaa deemuudhaaf ka'e gaaf tokko barsiisee ganama barsiisee isa booda nan deemaa nan dhufa torbee dhufuun deebi'aa warra biran deema jedhee hoggaan haasa'u obboleettiin ishiin bishaan nuu kennite suni dhugaa jetta anis baraarra fiichee deemufanii karoorfadhe obboleessi koo hidhamee isa gaafachuun deemaa jette Yashii Birraataa jedhamti obboleettiin suni amma gara gooftaa arga deemte tureera. Kanaaf eegasu wajjin deemna jennee waliin karaa deemuu jalqabne. Yashii Birraataa jechuun nama nani barsiisaa jiruudha. Dubbisuu hin dandeechu macaafa qulqulluu hin dubbifattu. Garuu karaa fageenya san karaa fagoo yaayyaa harooti kaanee alii dooroo amma geenyutti sagalee waaqayyoo dhugaa ba'uu waan waaqayyo jireenya ishii keessatti hojjete waan beektu waan dhageeche waan dinqii waaqayyo hojjete oduma haasofnu achi geenya. Haasofni biraa tokko illee odootti hin makamin. Iddoo tasammee maal jedhamtu takkatti fira qabdii itti gorreetoo buna dhugnee ka'uu keenya nan yaadadha. Kanarraa kan hafe galgala geenye baay'ee keessi koo sagalee waaqayyootiin burtukaane. Dinqii waaqayyoo ishiin akkamitti akka gara gooftaa dhuftes natti himte waan baay'ee natti himte. Gaafsanin keessa koo keessatti gaafsanin murteessa. Murtoo nama funduraatitu gaafa biraati malee keessi koo waaqa akkatti fayyisu. Waaqa akkatti jireenya namaa keessatti dinqii hojjetu ega jiraate anis isaan ala abdii maalan qaba kan jedhu natti dhagahame. Kanaaf immoo girmaan itti sii dabalaa galgala naan jette. Mana girmaa geenye keessa girmaa ammaa hoggaasanii girmaa maa jennaa. Isa bira geenye gaafsanii waanan gooftaa fudhadhu natti fakkaata odoo wanti wayii odoo uumamuu dhabaate. Maaliifi guyyaa sagaleen waaqayyoo guyyaa dhagaye suni keessa koo sirriitti bullaa'ee jira keessa koo. Achi geenyee itti himtee Haayiluu wajjiniin waa'ee sagalee waaqayyoo haasa'ullee mee ati immoo itti mii gaafisoo qabaate deebisiif jetteeni dhugaa jetta gaafii qabdaaree jedhee na gaafatee gaafii xiqqoo gaafachuu jalqabe waa'ee sini hin beekta ta'e hin beeku sanee golgootaa kan jedhamu jira ortodoksii keessa waa'ee Maariyaamiin akkamitti ilmi ishii waadaa ishiidhaaf akka gale nama maqaa kootiin akkana godhe mootummaa dhaalchise nama maqaa kootiin akkana godhiif jetteeni innis tole jedheen jedha baay'ee namatti tola odoo inni karaa fayyinaa ta'e baay'ee salphaadha maqaa Maariyaamiitiin nama waa gumaacha kenne kanaa fayyisi jetteeni inni siifan fayyisa akkas jedha jedheeni inni immoo macaafa qulqulluu banee natti himuu jalqabee isumaa jalqabuu keessummaan tokko dhufe mana isaatti. Keessummaan suni girmaa wajjin hojjetu turanii hoggaasaan ganda keessatti waa hojii wayii qaba ture. Inni dhufee isaan dubbichi achumatti dhaabbatee anis gara warra kootii deemee Yashiinis obboleessa ishii gaafattee gad deebite anis warra koo bira amman ture yaayyaa harootti gad deebi'ee murteessan jira akkuma isinii jedha keessa kootitti. Murtiin ani murteessa garuu akkam ture akka jara kanaanan ta'a garuu hin beeksisu namatti hin beeksisu. Peenxaqosteedha jedhamee isaa wajjiniin arrabsamuu hin barbaanne akka isaanii ta'uu garuu nan barbaanne. Akkasuman jedhee yaaluu ka'e waan tokko gochuu godhee kadhannaas xiqqoo waaqayyoos kadhachuu macaafa qulqulluu soggaachi jiru kana jijjiraasas dubbifachuu faarfannaa kana fa'aa dhaggeeffachuu waan isaan hin goone kanas immoo dhiisuu jedheen immoo yaale garuu baay'ee deemuu hin dandeenye nan dadhabe gaafa sanii mana qees girmaatti gooftaa fudhachuu dhiisuun koo jaalaluma waaqayyoon na fakkaata maaliifi ofii kootiif yaalee dadhabuun arge isa booda
torbee lama moo yookaan torbee sadii caalu kanan ture ergasii. Jedduu san keessatti garuu wanti ani bare wanti kuni fooniin akka hin danda'amne na gale. Nan ta'an jedhee ofumaaf hin murteesse garuu ta'uu hin dandeenye. Waan ani godha jedhe sani gochuu hin dandeenye waan nan dhiisa jedhe sani immoo dhiisuu hin dandeenye. Ammas immoo namatti odoon himan ofuma kooti immoo murtoo godhan. Wanti isaan jedhan kuni waanuma sirriidha. Garuu dargaggeessa akka kiyyaa karaa jiru kanaaf hin ta'u. Yuunivarsiitii seenee eebbifamee hojii qabadhee gaa'ila godhadhee gaafan sirriitti of sassaabee of eeguu nan danda'a gaafsanii wanti kun kan ta'u jedhee karoora dheeraa keessa kaawwadhee dhiise jechuudha. Dhiise garuu Waaqayyo immoo nan dhiisne gaaf tokko barsiisee barumsa fixee akkuma yeroo kaanii duwwatti hafeen dubbisan ture. Abboomii kurnan fa'aa dubbisan afaan Oromootiin. Fidalii saabatiin kan barreeffame qubeen hoggas hin jiru. Abboomii kurnanin dubbisa. Hoggaan dubbisu immoo akkuma antinii kootii sagalee koo ol fuudhee dubbisuun jaaladha yeroo baay'ee. Nan dubbisa. Amma obboleettiin kun Yashii Birraataa kun na bira dhuftee. Yashii Birraataa kun na bira dhufteetuma na bira teecha akkuma kun ani si bira taa'u kana ija keessa na lallaaltee yee haayiduu jette. Namni kiristaana ta'uu barbaade fi kiristaana ta'uu hin danda'u. Foon keenya kanaan waan ta'uu miti. Lammaffaa dhalannee hafuura haaraa yoo arganne malee barbaanneef hin taanu jette. Baay'ee na dhiba. Waanuma keessa koo jiru argatte Waaqayyumatu qajeelchee itti hime malee ani namuttuu hin himne. Kiristaana ta'ee barbaaduu koo sitti hin himne dadhabee dhiisuu koo sitti hin himne. Akkuma waan na keessa jiru sirriitti dubbistee waa'ee lammaffaa dhalachuu, waa'ee hafuura qulqulluutiin gargaaramuu, nama haaraa waa'ee ta'uu, kiristaana ta'aayetoo kan jiraachuu danda'u namummaa haaraa karaa Kiristoosiin lammaffaa dhalate malee namni addaam kuni kiristaana ta'uu hin danda'u naan jette. Akkamitti immoo nama haaraa akkan ta'us immoo natti himte. Qalbii jijjiirachuu maal akka ta'e balleessaa keenya gooftatti mannee inni hafuura haaraa akka nuu kennu kadhachuun akka nurra jiru gaafa natti himtu ammas odoonni namuttuun himin kiyya kan dideedha kanaafi an akkasiin goone akkas godhuun qaba jedheen immoo ammas immoo kobuma koo qalbii jijjiirrachaa Waaqayyoon kadhachuun immoo jalqabe. Gaafa oduma kanarra jirru gaaf tokko cherchuma sanitti barsiisnee finnee boqqolloo nu waaddaa eenyu akka ta'e beeku boqqolloo waaddaa Girmaa Baatee kan jedhamu jira achi Abiyyi kanaan baay'ee walitti siqu. Girmaa Baatee kunis jira Abiyyis jira namni biraas jira yaadadhu boqqolloo waaddatti Girmaadhaaf kennu. Nyaadhu eree didee ani immoo isa fuuldura nyaachuun barbaanne ati nyaattu malee nyaadhu jedhee ni nyaadhu. Amma maaliif akka nyaanne anatti muu dhiisatti Abiyyitti suuta jedheetti nan sooma jechuun isaati ka anatti muu barbaanne Abiyyiin nan sooma jedheeni maal siin jedheen ani immoo Abiyyi maaliif hin nyaanne maal siin jedheen baay'ee cinqee gaafannaan natti mee hin soomaa hin nyaatu jedhe akkasii anis nan sooman jedhee anis nan sooma hin soomta egaa soomte sa'a 8tti kadhata qabna kootu kadhatatti jedhe odoo gooftaan fudhatee nani sooma fi sagadaan inni jalqabe waanuma dinqiidha. Amma sa'aatii 8tti gaafa dhaqnu namoota baay'ee yaadadhu garuu nama yaadadhu keessaa Yashii Birraataa jirti haati Darajjee jirti namoota kaan yaadadhu gara nama 7-8 darbanii Girmaa Baatee jira of course Girmaa Baatee jira kadhata dhaqne ka cherchii sa'aatii 8tti kootu jedhanii anis hin nyaanne sa'aatii 8tti dhaqnee jireenya koo keessatti jalqabaaf jilbeeffadhee kadhachuu isaan wajjiniin jalqabe jechuudha. Gooftaan fudhanne amma gooftaan fudhanne namni na fudhachiisas hin jiru ani ofumaaf inni of make malee sagantaan sun koo miti. Warri baadiyyaas immoo baay'ee garraamiidha.
lakkiin dhufuun qabu jedhee namni si dhoowwuu danda'a bar. Achi jilbeeffatanii turanii isaan jilbi kun na dhukkubee kanuma odoon asii achi jedhu akkuma ta'etti ka raawwate amma akka turre hin beeku. Isa booda kan jedhamu immoo amantoonni baadiyyaa baay'ee garraamota akkuma siin jedhe erga kadhannee booda macaafa qulqulluu fidanii haayiluun sagalee waaqayyoo nu dubbisaa jedhanii natti hin kennani. Lallabaa taatanii. Lallabaan ta'ee isaa hin fidaree sagalee waaqayyoo akka carraa ta'ee kutaa tokko duwwaa yaadadha. Ortodoksii fiichatti mucaan tokko na fuudhee dhaqee haala tamaaram na feena geessee gaaf tokko Maatiyos 24 dubbisanii xiqqoo akka barsiisuu godhanii turan. Ishiin ayyaadadha Maatiyos 24 waa'een bara dhumaa kun immoo fikkaara Yesuus kan jedhamtu macaafa xiqqashoos akkasii immoo fudhadhee dubbiseera ishii. Bara dhumaa akkana ta'a kan jedhu kun baay'ee keessa kootti natti dhaga'ama ture. Isarraa kan ka'e Maatiyos 24 na yaadadha. Maatiyos 24 baasee dubbisaati afaan Oromootti hiika Amaariffaan dubbisee dubbisaa afaan Oromootti hiika nan dubbisaa afaan Oromootti hiika kanuma jedheen qadaadee kenneefi kadhatanii na gaggeessanii dhumarratti kaamma gaafan gooftaa fudhadhettan dhufaa gaaf tokko karoorfanne aniif abiyyi cheerchii san keessa buluudhaaf. As bullaa naan jedhee okkee hin bullaa. Hayyama fudhannee bullaa ala buluun hin danda'amu. Zamaachonni suni bakka tokko akka buluu qabnu kan hayyamamu. Hayyama of fudhatte garuu hin danda'ama. Itti gaafatamaa wirtichaa gaafannee achi bullaa aniif abiyyarra jennaan tole bulaa jedhee achi bullee faarfannaa keenya dhuma dhaggeeffannuu irbaatas nu laatanii Yashiin faani abbaan manaa ishiis immoo tolaa gadaa kan jedhamu tajaajilaa ture waldaatti. Yashiin ergasii gaanatti himtu haayiluun gooftaa fudhachuu barbaada ati tajaajilaa waan taateef akka gooftaa fudhatu godhi jedheeniin baay'ee itti himaa ture jette. Gaafsan gaafa karoora waaqayyoo naa qabeedha. Achi erga bullee booda tolaan macaafa qabatee dhufee akkana jedha sagaleen waaqayyoo haayiluu ati gooftatti amanuu hin barbaaddaa jedhe. Amanteertaa jedhe malee amaneeraan jedhe gooftaa fudhattee fudhadheera. Akkamiin fudhattee eenyus bira jira waggaa fudhatte kophuma koo hin fudhadhe. Akkasin ta'u dhuga baatota akkasii taanu har'a nu fuulduratti gooftaa hin fudhattaa jedhee nan fudhan jedheeni. Kaa'ii jedhee dhaabbadhee harka kee akkana godhi jedhee harka koo akkana bal'isee kan inni jedhu jedhee gooftaa fudhadhee isa booda immoo jilbeeffadhee naa kadhatanii gaafsan jireenyi koo akkas waan dinqii ta'e jireenyi koo jijjiirame waan inni hin beeknetu natti dhaga'ame waan isaan dura argee hin beekne jireenya koo keessatti. Nagaa fi gammachuu ammanan jedhamnetu natti dhaga'ame. Kananii ofii kootiif yaalee dadhabe sunis waaqayyo salphuma naa godhe jireenyi suni gaafa barumsa fixxee hojii qabaattee maatii godhatte duwwaa odoo hin taane yeroo dargaggummaas kan si jiraachisu waaqayyo akka ta'e baree akkasittan gara gooftaa dhufee baay'ee gammadee amma ammaatti maalifan ture kan jedhutu natti dhaga'amen ture. Gaafa waaqayyo jedhetu ta'a garuu maafan ture akkuma dhufeen odoon seenee jiraadhe baay'ee waa guddaan irraa buufadha kan jedhu akkasitti kananii gooftaa fudhadhee nan dheeressa ka seena isaatitu wal qabataa fi dheeradha. Kanuma wal qabate sinnaloonni keessan yaa'u giraarii garuu waldaa yaayyaa haroo wajjiniin keessayyuu yaayyaa haroon gaafa maqaa dhaamu haayiluu tolasaa maqaa hin dhaama. Hariiroon hoggas ture amma ammaatitti akkam fakkaata jechuun hariiroon ture sun maalin akkasitti even amma dhaloonni keessanillee achi fakkaatutti waldaa yaayyaa haroo haayiluu jedhu hin kaasu. Yaayyaa haroo dhugaadha baay'ee hariiroon ani isaan wajjiniin qabu hariiroo guddaadha. Ergasii biyyan irraanfachuu hin dandeenyedha.
Yeroo baay'ee ogummaan achi deemuyyuu baay'ee dirqama waan ta'eef an deeme. Bu'aan gaafa san boo'ee gaafa ni du'a harmee ta'etuyyuu gaafa dhagoo waan bu'ee natti hin fakkaatu. Yeroo achi deemtan. Baay'ee boonye gaafa achi baan. Baay'een boo'e. Ana duwwaa miti abiyyi sunis hin boo'ee maaliifi yeroo gabaabaadha erga gooftaa fudhadhee kanan ture yeroo gabaabaadha yeroo gabaabaa san keessatti jaalalli isaanii kophaadha. Jaalalli isaanii nuuf qaban baay'ee kophaa ture. Tajaajila jalqabnee turre abiyyi baay'ee ergasii jabaate galgala sagantaanii dhoksaadhaan godhamuu ture. Abiyyi tajaajiluu jalqabeeyyuu ture. Ani immoo afaan Oromoottanii kafi kuman gooftaa fudhadheen jechuudha. Kuni baay'ee dinqii guddaa ture warra Yaayyaarooti fi maaliifi natti maniiru. Haati Darajjeen faanii, Yeeshiin faan haati haadha mazgabuu jedhamtu ture hoggasii. Isaan natti maniiru zamaachiin hin dhufti gaafa jedhanii Waaqayyo fuulduratti kadhanneerra. Baay'ee kan sedinkuusa Waaqayyo ammam akka kadhata namaa dhaga'u tokko nu iragaan. Zamaachiin hin dhufti gaafa jedhanii Waaqayyo warra si sodaatu warra hojii keetiif gufuun taanee nu ergi jennee kadhanneerra. Kana caalaa gooftaan akkamitti deebisare? Abiyyi kan amane. Haayiluu immoo amantiidhaaf kan Waaqayyo qopheesse fide isaaniif kenne. Maal jedhama ture naannoo sanitti? Barsiisonni Pheenxaqoosxeetis isaanis Pheenxaqoosxuma jedhan. Barattoota amma san keessaa nu lamaan achi geessuudhaafi hojii Waaqayyooti malee carraa ta'uu hin danda'u. Definitely carraa ta'u. Kadhanneerra jedhan isaan immoo kadhata isaanis gooftaan isaanii fi dhaga'ee. Kanaafi waan experiencein achitti qabu suni waan guddaa waan ta'eef biyya dhaloota koo caalan isaan yaada. Waggaatti achi nan deeman ture. Daawwan waggaan faarfannaa irratti sagaleen Waaqayyoo Yerusaalem yoon si gane harki mirgaa koo naa ganu arrabni koo akkana haa hidhamu kan jedhu suni natti dhufa ture. Yaayyaarooti fan akkasii jechuun akka narra ga'u akkan qabu natti dhagahama. Dhiifama gidduutti sin dhabse akkas jettan jedhama. Yoon sin irraanfadhe luqqisiisan wal qabate maal jechuu barbaaddaniiti immoo akkaminni amma walitti dhufeenyi jiru hoo waldettiidhaan. Waldettiidhaan akka durii waggaan deemuudhaaf amma haalli isaa mijachuu dhabaatu yeroo dheeraa hin deemne amma ture konfiraansiisaa si tajaajiloota fa'aa fuunee dhaqnee amma ta'e gochuu yaalleerraa qaamanillee dhaquu soon dhabaadhe waa'ee isaanii odoon dhagahin hin turu dhugaa dubbachuudhaafi amma immoo dargaggoonni achi ba'anis jiru karaa isaanis nan dhagaa isinis jirtu akka mana kootitti. Miseensan kanan ta'e baay'ee waldaa Yaayyaarooti. Achi odoon jiru odoon taane waggaatti haa ta'u waggaa lammaffaatti natti fakkaate ganna nan deeme yuunivarsiitiidha waggaan deebi'ee waggaa lammaffaatti natti fakkaate. Ani ammasitti miseensa ergittuun taane fiicha maqaan ibsuusitti jalqabeen odoon fixin yuunivarsiitii deemaa warri nani wajjin jalqabee odoon ani yuunivarsiitii jiruu isaanii eebbifamuu odumaan akkatti jiruun ganna tokko Yaayyaaroo deeme. Sanbata nani achi oolu san dubartiin takka da'umsarraa kan ka'e warri ishii wajjin baratte duwwatti kan hafte jirti. Maqaa ishiin yaadadhu amma achuma gara geellotaa sanii ishiin kophaa ishii dhaabbattee irbaata qulqulluu fudhachuudhaaf turte gaafa san warra kaan biraa waan hafteef. Ani immoo dhaqee Qees Girmaanis dhufeetoo isatu kenna ture irbaata qulqulluu itti hime. Ani baradheera barumsa fixuus qabaadhu tajaajiluyyuu jalqabeera yuunivarsiitii keessatti. Barumsa bakka tokkotti itti ta'eetoo baradhee fixuu hin dandeenye garuu waa'ee amantichaa sirriitti gadi fageenyaan baradheera. Haafee kan jettu jiraate ammanatti miti anis wajjinan fudhadhan jedheeni baay'ee
baay'ee gammachuudhaan gaafii lamaan sadeen tokko na gaafatee ati kana fudhachuu hin dandeechadhe ishii wajjiniin achitti irbaata qulqulluu fudhadhee miseensa yaayyaa haroo ta'e jechuudha. Kana fakkaataa jaalalli isaanii kanan irraanfadhu waan hin taaneef hariiroon koo kan itti fufee haalli immoo Waaqayyos immoo achitti fidee na fayyisas immoo haala addaati. Odoon achi dhaquu barbaadee amma ammaatitti masaayifaatu kun booda dhufan malee naannoon keenya suni salphaatti namni wangeela biyyatti amanuu miti. Kanaaf yeroo baay'ee nama baay'eetti akkuma jette dhaloonni koo yaayyaa harootti fakkaata. Dhaloonni koo isa duraa ani immoo dhaloonni duraarra dhaloonni lammaffaa kan xiyyeeffannoo guddaan itti kennamuu qabudha. Bakka lammaffaatti dhalattetu dhaloota keessa duraatiin kan gad hin taane kan yaaduu qabdu kan yaadannoo guddaa sii qabaachuu qabu jedheen amana. Ammas ani haalli amma jiru kun hayyamuus dhabaatu yaayyaa haroo kana booda baay'ee deemnee biyya gaafannu kan baay'ee natti dhaga'amu ijoollee kooti faadha manaa koo fuudhee deemeen beeku isaanis fuunee deemnee achitti wajjin waaqeffannee achitti dhugaa baanee wal jajjabeessina jedheen abdadha. Waaqayyo fedha isaa ta'e garaan koo achiin wal qabatee jira jechuun barbaade. Tole Waaqayyoon sinaa eebbisu waan guddaa nu kaastanii egaa guyyaa amantanii eegaltanii muudannoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Muudannoon har'aa fi erga amantan gidduuttis mudate maalin keessa naannoo sanatti jira wanti yaadattan? Yaa mudannoo adda addaatu jira. Ganna tokko ganna kam akka ta'e hin beeku mana achi deddeebi'u kana warri gubbaa suni baay'ee lolanii tokko teeppii haa ta'u reediyoo haa ta'u hin beeku naa ergisee ture hoggaan zamaachii ta'e achi ture san dhaggeeffadhaa itti fayyadamaa amma ta'e jedhee raadiyoon natti fakkaata. Raadiyoon isaan ergifachuu koo nan yaadadhaa. Deebisuu koos nan yaadadhaa. Waanuman amanee achi deddeebi'u kana haaranii natti ka'anii turan. Raadiyoon na jalaa cabsee jedhee Haayiluun na jalaa cabsee naa kaffalu malee maal jedhee akkanatti ka'e nan yaadadhaa naannuma sanitti. Isa booda ka jireenyi mudannoo baay'eetu jira. Mudannoon baay'een isaa gaariidha. Mudannoo gaariitu na qunnamee maatiin koos baay'ee isaan dinqu ture yaayyaa harootti deddeebi'uun koo. Isa booda ka mudannoon biraa haadha manaa argachuudha. Mudannoo haadha manaa argachuunis akkuma ni gooftaa fudhadheen gaafa sani yashiin bira dabartee waa'ee gaa'elaa sana barsiisteerti daandii sana irratti baay'ee si dhiba. Nan yaadadhaa ati amma ijoolleedha dargaggeessaa gara fuulduraatti haadha manaa si barbaachisaa gooftattoo amante Waaqayyo kan isa sodaattu immoo sii kenna. Haadha manaa isa sodaattu siif qopheessa Waaqayyo. Kan jedhu yaada kana na keessa keechee ani yaada sanii nan hoggaan fiichee dhufu amanee hoggaan fiichee dhufu Qees Girmaan Alii Dooroo jira hoggaa sanii warra fiichee kana kan wal na qunnamsiise isaa. Mana wangeelaawii dabaleetti waaqeffatu jiru kiristaan achi yaayyaa harooti yoo deemtes maamiti bakka biraattis bakka deemtetti Waaqayyo qopheessara fiichas jiru naan jedhe gaafan fiichee dhaqu sanbata guddaa mana dabalee mana gaash dabalee gaafadhee man dhaqe na fakkaata achitti walitti qabamanii waaqeffatu. Isaan keessaa tokko haadha manaa koo Masiitu ture wangeelaawii dabaleenis turan hoggaasanii haati manaa isaaniitii Yebuluunis ijoolleen isaaniis Yohaannis Faanis jiru an akka Qees Wandoosan obboleessi isaa obboleessi Qees Wandoosan kunis jira jijjiru ka namoota kaan maqaan yaadadhu achitti immoo isaan wajjiniin waaqeffachuu jalqabee gaafsan wal barre jechuudha. Masiidhanii akka gaa'elaan walitti dhufnu hin beekne malee gaafsanirraa jalqabee hariiroo mana gooftatti akka obbolootatti wal jajjabeessuu wal gaafachuu waan akkasiitiin itti fufee
booda ka gara gaa'elaatitti jaalala waaqayyoo ta'ee jijjiiramee waaqayyoo jireenya koo ergasii akkuma sitti himee muddannoon qabu baay'een isaa eebba waaqayyooti malee waan biraa waan waaqayyoo galannaa ga'u waan keessa dabarree ari'atamni siisa boodaan dhufne bara keenya kana bara erga nuyi amanne booda baay'ee ari'atamni hin jiru yaa'u si jibbu si arrabsu kanarraa kan hafe barumsaanis gaa'elaanis qabeenyanis waaqayyo akka malee nu guddise kunuuka baadiyyaa sanii baanee amma bakka jirru akkatti jirru argitaniirtu kuni hojii fi eebba waaqayyooti malee kan biraa miti. Dhugaadha waaqayyoon guddaa isin eebbisu kanumaan wal qabateeme egaa akka maatittis baay'ee milkooftaniittu fooninis immoo gaafa laallu milkooftaniittu hafuurattis sanuma. Icciitiin kan sadeeni maali? Maatitti milkaa'uun hafuuratti akkasitti milkaa'uun foonittis immoo akkasitti eebbifamuunsaa maalinni? Iccitiinsaa akkanatti fakkaatutti mootummaa waaqayyoo duraan dursatii mootummaa waaqayyoo barbaadadha. Inni kun sinii dabalamaa kan jedhe sana fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf badhaasii akkana na godhi fooqii na ijaarsisedhe waaqayyoon gaafa. Maaliif akka godhe isatu beeka ammas ulfina isaatiif hojii isaatiif godhe ta'a. Nuyi garuu waaqayyuma barbaanna malee kennaa waaqayyoo hin barbaanne jedheen yaadaan. Maaliif ammaayyuu akka san hin kadhadhu. Waggaan yuunivarsiitii jiruu fi yuunivarsiitiidhaafis bahee waggaa 41 fi kadhannaa listii guuree miti kanan kadhadhu. Waaqayyuma fuulduratti dhiyaadhee iccitumti waaqayyo akka naa galuu fi humni isaa akka natti mul'atuun kadhadha malee kuni kana mana kun immoo kana barumsa maal jedhee akkasitti ani kadhadhee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf isa kadhachuun sirrii miti jechuu koo miti garuu waaqayyo dabalee akka kennuun arge waan ati jette sanirraa caalchisee akka kennu. Garuu akkuma jedhee nu immoo amma inni nu godhe kana amma fudhanne kana isaa fi hin kennamne jedheen amanaa iccitiin kana na fakkaata. Mootummaa waaqayyootitu na keessa jira ture isa tajaajiluu na keessa ture inni immoo kaan dabalee kenne kanuma na fakkaata iccitichi malee waan biraa tolummaan isaa sammuu keenya ol ta'uusaa. Wanta gaafattaniif wanta yaaddan caalaa jedhamni akkasumatti ta'ee dhugaa dubbachuu fi maatiidhaanis gaa'elaanis waan hundumaanuyyuu milikeeta eebbaa nu gochuu barbaaditi immoo jedheen yaada. Waaqayyo kun akkanatti eebbisaa namoonni baay'een namoonni ka'umsa keenya beekanii kuni baay'ee raajiitti ta'a. Ofuma mul'isuu barbaadeti waaqayyo jedheeni amana malee namoota kaanirra qajeelaa taanee waan akkasii natti hin fakkaatu. Tole waaqayyo sina eebbisu kun icciitii guddaadha. Yoo galeedha akkas jechuunis waaqayyo sina eebbisu gara dhumaatti dhufna egaa akka dhalataa Salaaleetti amma waldaan Fiichee Salaalee mul'ata ta'uu qabdi. Innis maanni Salaaleen Kiristoosiif mul'ata jedhu qabna. Tokko akka dhalataa Salaaleetti. Lammaffaan akka nama qooqa kana dhaga'u deebi'ee immoo akka amantoota naannoo addunyaa kam keessa yoo haa jiraatanii naannoo kam keessa yoo haa jiraatanii maal jettuun Salaalee Kiristoosiif mul'ata jedhu kana? Waan kun anis yeroo dheeraadhaaf xiqqoo keessi koo rafee ture waa'ee wangeela Salaalee kana. Rafe jechuun natti hin dhaga'amu odoo hin taane baay'ee kaka'umsa hin qabuun ture yeroo dheeraadhaaf. Yeroo dheeraa kadhatas waa'ee naannoo sanii bal'inaan kadhachuu kana qorrisiisen ture. Yeroo gabaabaadhaas garuu keessi koo baay'ee natti dhaga'amuu jalqabe.
Hoggaa tokko iyyuu waan caalu natti hin fakkaatu. Sirriitti itti kadhachuu jalqabee waa'ee fayyina koos yaaduu jalqabee Waaqayyo achi jalqabaa fakkeenyaaf Giraar Jaarsoo keessaa nama jalqabaatii jechuus dhabaadhu warra jalqabaa keessaa isa duraa jedheen of yaada. Maaliif Waaqayyo dursee na waame? Odoo anatti dhimma bahee kan biraa fayyisuu malee anti duwwaan fayyaa akka mootummaa Waaqayyo dhaansii miti kan jedhu sirriitti yaaduun jalqaba. Waaqayyo Abrahaam kan waame fi Abrahaamuma duwwaa eebbisee mootummaa isaa kennuuf ishee miti. Seenaan saba biyya lafaa kana eebbisa jedheenitti. Hundi keenyayyuu kan waamamne kanaaf jedheen amanu. Malee obbolaa keenya isaanirra haferraa nuyi qulqullootuma taanee nama Waaqayyo taanee isaan akka badaniifi miti. Maaliif na waamte Waaqayyo hundarra duursitee yaayyaa haroo nageessitee biyyan hin beekne akkansi argadhu kan gootee fi ani immoo namoota kaanii fi akkan ifa ta'uufi kanaaf na gargaari. Natti dhagaamuu jalqabe firoonni keenya achitti hin fayyine warri fayyan jiru baay'een isaanii galanni Waaqaa ga'u obbolaa tokko keessas jiru garuu warri hin fayyine immoo baay'een jira. Odumaan kana kadhachaa jiru obboleettiin keessanii Mahalet jedhamtu gaaf tokko karuma WhatsAppii kana immoo karaa miidiyaa tokko natti dhuftee galgala haasofne wajjin. Galgala haasofnee oduma haasofnuu wajjiniin waa'ee salaalee wangeelan ga'uu kanaa konfiraansii fa'aa qopheessaa akka jiran waan akkasii kana haasofnee galgala odoon hin rafin dura jubaan ture kana haasofnee rafne halkan sanii abjuudhanii የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው waan jedhutu gara koo natti dhufa ture. Waaqayyoo fi yeroo hojiiti. Ganama ka'eeni sagaleen Waaqayyoo kan akkana jedhu jira jedheeni sarchii godhe. Waaqayyoo fi yeroo hojiiti kan jedhu akkanumaani akkuma aadaa nutti ta'ee jennamoo jira wanta akkasii kan jedhuun sarchii godhe sarchii hoggaan godhu sargadhe jira wanta akkasii sagalee Waaqayyoo irra jira amma achiin dhaqee dubbisa sagalee Waaqayyoo faarfannaa 119 fi lakkoofsa 126 irra jira. ለእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው ሕግህንም ሻሩት kan jedhu wajjiniin wal qabatee jira. Afaan Oromootiin immoo akkana jedha. Namoonni seera kee cabsaniiru waa gochuun yoo wanaka yaa Waaqayyo. Namoonni seera kee cabsaniiru waa gochuun yoo wanaka yaa Waaqayyo. Kan akka Waaqayyo natti dubbatee ni fudhadhe bariisanii baay'ee gammadee kadhadhee keessi keenya kan kaka'ee rafee kan ture kan kaka'ee Waaqayyo waa gochuunsaa yoo waan gara baay'een immoo sagaleen seerri Waaqayyo cabaa jira. Kanaafiyyuu akkas jedha faarfatichi waa gochuun yoo waana. Kanaaf amma baay'ee karaa keessan kana akka ka'umsa qabdan kana argachuu kootti baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif gaafa Mahalet wajjin haasa'u waan laphee koo keessa waan garaa koo keessa jiru waan ani yaadaa jiru isinis immoo bal'inaan itti yaadaa akka jirtan Qees Muluunis yeroo darbe dhufee isaa wajjin haasofne kunikaa dhuguma dubbachuudhaaf jala murree kan jechuu dandeenyu yeroo Waaqayyootti hojjechuu barbaadedha. Akka haaraatti wangeelli akka laphee namaa tuqee namoonni akka fayyan kadhachuu qabna. Waan barbaachisaa ta'es gochuudhaaf duwwatti deebi'uu hin qabnu jedheen amana. Kana walitti dhufeenya akkanaa kun amma ta'uunsaa maaliif waggaa 5 darben taane maaliif waggaa 10 darben taane erganii gara gooftatti dhufee waggaa 36 kana ta'eera. Maaliif amma ta'ee keessi koos maaliif amma dadammaqee warra fayyine kanaa fi
inaafa maaliif natti dhagahamuu qabe yaanni keessanii fi yaannu maaliif amma tokko ta'e maaliif amma haala kanaan maaliif amma walitti dhufne kuni kana mirkaneessaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya qophicharraa waan guddaa akka hubatan abdii qabna. Qophicharraa waan kutaa ittaanu keessatti haadha manaa isaanii wajjin hojjetaa wangeelaa jaarratutti taasise qabannee isiniif dhiyaanna. Hangasitti nagaan waaqayyoo lafa jettan dhumatti isiniif haa baay'atu jechaati. Yuutuubii keenya immoo sabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaanii bukkee akka dhaabattan gabanumaan dhaamsa isiniif dhaamna. Yeroo gaarii.